akkasi tarkaa qabee. Angkiyya rangga fi qaba. Kiyya jaba. Amma koi. Maanguddoon biyya kana hin jiru. Namni guddi biyya kana hin jiru. Mubaarikiif abbaan tamaamiif abdiin dhufanii achi dubbatanuu kanatti jettu. Bor yoon ka'ee sirkatti dhukkubsadhe yoon ka'ee sirkatti ankasasame. Itoophiyaadha waamti ammas jaarsumiina dubbattamu. Ati maa inni mataan kee. Moo umurii kee dirqama umuriin kee dhagee 40-50 qaluu qaba. Ante eheen nagar macaras tichilaalle. Lamin mubee kaargoo biyya kana nan dhabe nuuna jedhu irraa kaffalla allaqee. Lali maaliif akkasiin jedhee beektaa Hafiz Saali? Hafiz ati biyya kana hara siistama. Dhaggeeffadhu isatti immoo Abashaa biratti dhaqee maqaa ilma Oromoo tokko ragaatti hin bahu jette immoo inni nama kiyya gadi bu'inaa dawwali inni morme miti sina nama nagatitee fi sina ganaanyaa abbaaratti jechuudha siin. Inni nama Mubaarik dawwalee hiriyaa kootiin warri Habashaa aan tokko mucaarsii tokko mucaar argee tokko maal Saudiitti waraanne achumaan gadi beeyani bakka siin jirtan siin fixna naan nama kuma 30 ta'anii waan arginu fayyaa kadhataan turre ijoolleen jala qabamteen naan yeroo sana Oromoon guutuun na wajjin ture la jimman jenne arsiin jenne Oromoo guutuun na wajjin ture angaruu akka jarri Oromoo qabanneef an agawoodha jedheen jara ta'e falmaa ture yeroo sana kophaa koochuudha an agawoodha Oromoo miti jedhee ofirraa mulqeen falmaa ture sa'aati sana keessa maal jedhe maqaa Mubaarik nu barbaadaa jennaan maqaan isaa Mubaarikii miti ana bira jira wallahi kiyya yeroo meeqa wallolee dhabate takkaata kanaan hin jenne namni biraa hin jenne Oromummaatu qabaate utuu dhuguma Oromoo bar an dubartii tokko illee taatu nama bishaan obaasee akkamitti ana dabarsee Habashaatti na kennuuf ture yeroo sana namni kun nama ijoollee Amaaraatti maqaa koo guutuu kennuuf ture paaspoortiin koo gatii kennuuf paaspoortii isaan kenna jedhe akkamitti Mubee ammala maaltu jira beektaa Mubee? Yeroo sana kiyyaa jabal illee gatii kafale bara sababii ana simachuutiif kiyyaa jabal ilmoo isaarraa wallahi nagadduan sababii ana simate qofaaf Habashaan guutuun kiyyaa jabaltu simate Mubaarakiin jedhanii kasa isaa turan namni wareega garuu inni akka dhiiraatti dhaabate hiriyaa kooti simadheera amma iyyuu mana koo jira mana gabbaan maal na dhibee wanjala Mubaarak hojjeteef isa gaafatama jedhee falme malee kottaa Habashaa jala duraasee kottaa fudhaa maqaan isaa akkana maal hin jenne akka hiriyaatti gadi ba'ee hiriyaa kooti simadheera dhugaadha ana bira jira inni Mubaarakiin barbaadu kottaa darkaa fuudhaa jedhe inni sunoo birriina nyaatee kee maallaan jedhe maqaa isaa guutuun dabarsee warra nafta nyaatee kenne hiisisanaan jedhe an Habibaa biratti naa dubbatama ragaadhaa bansi barbaadan hidhoo koo amma kala koi tokko kala Mubee hundi keessan natti Hafiz wajjin dubbadhaa koi Hafiz kun xiqqoo mataan dubbeetti deemteetti natti fakkaata dubbiin gadi illee fi Hafiz muuziirraa kaafadhu diraamaa Shireebbaa Milkii laa ijoolleettiin kun jechuudha laa dhagaye laa ijoolleettiin kun jechuudha laa yeeneen naata maachee thank you laa rakkoon guddaan jiru maanni beektaa ijoolleen kun akkuma kanatti ilaa hambalaa fakkeenyaa fi Mubaarikiin kun maqaa kan koo fuudhee ijoollee Amaaraatti kennuudhaaf ture waan akkasiiti paaspoortii koo dabarsee kennuudhaaf ture jedhe. Ani immoo Mubaarikiin kun jechuudha laa Mubaarikiin amma inni jedhu kun nama akka taphitti namatti dhiyaatu miti. Amaaratti miti ijoolleedhuma keenyatti bineensa mucuchi namatti dhiyaatu miti. Sigalee achumaan ani immoo laa waan akkanaa nan aara beektaa. Ilaan abbaa fedhe yoo ta'e jechuudha. Sa'aatii sana Mubaarikii wajjin hin jira. Mubaarik na bira dhufee na wajjin jira. Anatu simatee har'as ta'u jechuudha. Mubaarik walitti nyaannu miti. Har'as ta'u ana Mubaarik walitti nyaannu miti. Warri isa jala deemanu utuu kee Mubaarik waa ta'e aarsaa tokko kaffaluuf hin danda'anu. Nan beeka dhiirummaa jira. Dhiira warri isa jala deemu jechuudha. Sigalee utuu wayitii hadhas kan Mubaarikii wajjin aarsaa kaffalu ana. Sigalee bakka wayii namni wajjin dhaabbatu ana. Garuu mamaanni eenyutti akkas jedhee abbaan itti akkas jedhe naa baasiiti hin dhiisuun jedheniin. Nan gaafadhan jedheniin.
Digale achi Mubarakis natti mudide Mubaraki keellesi dhabetta yeroo wanta ta'e wee dubbatu hamma fide wanta ta'e nagarii godheessitti dubbata achi deeqaa shan booddee mudii biraa keessa jirani dubbitti duuka deemuu barbaade dhabetta maaliif namni dha Mubarakiin dabarsee kenne borii isaanatu wayitii dabarsee na kenna kaasii galee jigalee wanta tubachuu qabda jechuudha maaliif kana hiriyaa dheedhee wajjin jiraachuu hin danda'an abbaa inni akkas jedhe abbicha kana natti miti annan gaafadha yoo ni dhuguma akkana jedhee jiraate maaliif mucichi mongo dheedhee waan hin amanneefani beektaa maaliif nama yaani maybe sardamee Mubarakii wallaluu danda'a Mubarakii walas qayyamuu danda'u haddii gara moo nama fagaatee yaadu dheedhee nama nu beektaa amanuudhaaf immoo maal gochuun qaba nama kana wajjin wal qunnamee dhugaa jiru beekuun qabaa jechuudha si galee namni biyya kanaa obboleessu wallaahi wanti akka nama biyya Imaaraatiin marziin hin jiru maaddii keerraa nyaataa sharrii sitti yaada si wajjin dhugaa sharrii sitti hassaba karatti si balleessu hassaba waan inni ittiin si balleessuudha yaaduuf hin beektu ati hundi riskii isaa mataa isaatiin jiraata amma laati kastamaroota qombeettu nama riskii godhadhee jiraatu hundi keenya riskii madaam qimamiitiin jiraanna riskii kaddaamaatiin jiraanna kaddaamaa hin beeku Mubaarak hin beeku kaddamaa Mubaarak beeku an hin beeku hundi keenya riskiin keenya harka dubartii jira garuu immoo wal balleessuudhaaf cin qaba namni waan kana gatiin beekuudhaa deegaafannaan dubbicha chillaa hidhee dhiise kanaafaniin iyya ammas sardamnee mana diinaa mana habashaa waliin geessinu maybe komchaan kun mana habiibaatti dhaqee birii 300 kaffaluuf danda'a bara garuu jarra akkas wal gootii jarre daa akkasii digalee birii 300 jechuun ko birii namni tokko asii Mubaarakiin haasaa Mubaarakitti tollaan yookaan adnaaqii Mubaarak ta'ee leenca tokko leenca lama gaditti buusuu danda'u dabar waan guddaa miti bar kanaaf kan sheemii nutti ta'e dubbiin kun mana namaa dhaqe Mubaarakumti jechuma kana birri amma na hidhe dhaqe mana sanatti machuun lanyaadhaa sun masaaqee ana hojii mi'a dargan wanni inni nuuf fidee dhufu tokko illee hin jiru. Kiyya ani ni homa kana jedhe onni Ilame master ijoolleen kun dubbatu rakkoon qabu iddoo kiyya nagama sagaleen ko yeroo dubbadhu nagama jira. Okay Hafiz ila ani wanta saduma tokko isinitti himu ajandaa tokko irraa ajandaa biraatti darbu irraa dhugaa jiru taanaani ani ijoolleen keenya kun qarshii kanaaf jedhanii mana ormaatti wal geessuu irraa nuti idaa mubeenni idaa namaan irra jira jedhu sanallee irraa kaffalu wayya malee maqaan keenya iddoo biraatti dhaqee baduun isaa sirriidha jedheetti nama nuna waan dandeenyu goone idaa kanallee irraa kaffalu qarshii kana irraa kaffalu hin kennu ani hin kennu kan jedhu yoo ta'e gurbaan jala muree isa duwwaa addaan ubaasaati rakkinaan qabu waan dandeenyu walitti buufne hundi keenya idaa sana abo miidiyaattu asin bayini laayida'u ila tilmaamee qarshii agananarraa qabaamu been amma kafaluuf kiisii kootii hin qabu ummata duratti immoo hin qabu siniin jechuu sin danda'u annarraa kafalaa jedhe irgiyaasaatti keessaan ayimuun irraa kafala qarshii 3,000 namni ja'a qarshii 500 ofirra kaa'ate allaqee kun waan sana nu wayye mana ormaatti wal geessuu isaanii irra ani kan tura jedhe kanuma tokkoffaa immoo maal idoo koo maal maastar koo ani kan jechuu barbaade tokkoffaa nama habashaatti sa'atii kiyyaan ilmoo xobbee ilmoo argatee isaatii tasaqaayaa gadi beenarraa falmeetti naayide namichi kun sin kenna jedhee habashaatti akkamitti sin mana habashaan geessim idoo namichi hin kennu birrii hin kennu akkas hin kennu mubee dhagaye yoo inni wajjin baduu yoo namni yaada gabaabbate wajjin yaada gabaabbachuun qabu wanta itti beekuu qabdu isa caalte argamuu qabdu yoo inni wallaale nu faana nuun laallu ila Hafizo yoo inni wallaale nu faana nuun laallu tokkoffaa ati nama ati beekuu baattu ati beekamtii qabda ati beekuu qabdu mubeen beekamtiin ati qabdu boru ijoollee Oromoo bira tartee akka Itoophiyaatti maqaballeessa Oromootti nurra farrajama ammoo fi wal farrajuu san hin barbaannu seegalee lammaffaa ammoo wanni kun maqaa kan keetiin gaafa ba'e osoo anallee ta'e beekamtee kan kee hin qabu seegalee ati gaafa baatee farrajje wanni wareegama guddaa nu kafalchiisa boruuf ofii wal xiqqeessuun birrii 3,000 dhiisi miliyoona 18tti jedhanii himatan isaa yoo taate Oromoon wareegaman kafalti kan akkasii itti amane seegalee kanaaf